Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkuma beekamu egaa torban darbe keessa barnoota tokko waliin ilaallee turre. Barnoonni waliin ilaallee turres kallattii ittiin adabbii yuutuubiin nu qaqqabuu fi karaa ittiin sirreeffachuu qabnu karaalee sadii waliin ilaallee turre. Isa dura kutaa tokkoffaa fi kutaa lamaffaa keessatti wantoota baay'ee waliin ilaallee turre warri dhaggeeffattan jechuudha. Wantoota baay'ee irraa baratteettu jedhee yaada. Egaa guyyaa irraa kan ammoo barnoonni nuti waliin barannu akkaataa itti viidiyoo murree keessaa baafnuu fi akkaataa itti beeksisa dabalataa irratti hidhachuu dandeenyu fi kan kana fakkaatan seetingoota keessaa wantoota tokko tokko kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan chaanaaliin keenya Naardus Tuubiidha. Akkuma beekamu chaanaalota barnoota baay'ee asirratti kan dabarsaa jirrudha. Chaanaalii keenyaaf kunoo akkuma beekamu asii sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo ooliirra yoo kaa'attan yeroo hundumaa barnoota babbareedaa asirratti argachuu dandeessu. Barnoota appilikeeshinoota adda addaa illee wantoota isin barbaachisu waan asirratti barsiisaa ture wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef asuma gara pileestoorii keessa dhufuudhaan yoo barbaaddan barnoota appilikeeshinii adda addaa kan jedhu gad darbeellee filannoo kan jedhu kana keessallee yoo galtan kunoo akkaataatti sagalee keenya bareechannu kan jedhu inshuutiidhaan akkaataa kamiin ediitii akka goonu wantoota baay'ee as jalaa argachuu dandeessu jechuudha. Barnoota kana dura barsiisaa ture barnoota baay'ee jajjabeessaa ta'eera jechuudha. Egaa kallattiidhumaan barnoota keenya guyyaa har'aatti gaafan isin dabarsu gara kiroomii keenya deemuudhaan waliin ilaallaa jechuudha. Kiroomii keenya keessa gaafa deemnu kallattiimaan gara chaanaalii keenyaa keessatti nu erga. Egaa achi keessa gaafa seennu kun akkuma argaa jirtani jalqaba irratti wantoota kana nuu fida. Egaa wanti nuti har'a irratti ilaaluu barbaannu akkaataatti viidiyoo murree baafnudha waan ta'eef gara viidiyoo muruutu hin deemin fuuldura deemuu kan qabnu bakka konteektii kan deemuu qabna jechuudha. Bakka kontentii erga deemnee booda kun viidiyoota keenya haala kanaan nuuf baasa. Viidiyoo keenyatti karaa itti kiroomii keessaa viidiyoo murree baafnu fakkeenyaaf karaa asiitiin yoo deemne viidiyoo muruullee hin dandeenyu. Yoo beeksisallee akka garaa keenyaatti irratti hidhachuu hin dandeenyu jechuudha. Wantootuma salphaa qofaatti fayyadamuu kan dandeenyu garuu karaa asii yookaas karaa kiroomii wantoota baay'eellee sirreeffachuu waan dandeenyuuf hundasaa tokko lamaan kan isitti agarsiisu ta'a jechuudha. Amma kallattiidhaan viidiyoon muree keessaa baasuu barbaadu fakkeenyaaf gara liivii deemeetan isinitti agarsiisa. Viidiyoo dhedheeraa as jalaa waan hin qabuuf yeroo baay'ee namoonni adabbii kan akka riilsii kontentii fa'aa isin adabu. Yeroo baay'ee viidiyoo keessa murtanii akka keessaa baaftanii fi wocii adda addaa yookaas wantoonni hin barbaachifne gaafa viidiyoo keessan keessatti mudatu dirqama murtanii keessaa baasuun isa irra jiraata waan ta'eef akkaataa kamiitiin viidiyoo dheeraa keessaa murree akka keessaa baafnuu fi viidiyoo gabaabaa keessas akkaataa kamiin murree akka keessaa baafnu kan isitti agarsiisu ta'a jechuudha. Namoonni beektanis dabalata isiniif ta'a waan ta'eef hamma dhumaatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Tole egaa viidiyoota kana keessaa tarii viidiyoon rakkoon irratti uuma jedhee yaadu isa kam jedhee jalqabaa itti yaaduun qabaa jechuudha. Adabbiin gaafa nu adabu viidiyoo akkasii irratti adabamte yookaas waan akkasii keessaa murii baasii nuun hin jedhu akkasumatti walitti qabaatti nu adaba waan ta'eef fakkeenyaaf viidiyoo kana tokko okeedha isheetti agarsiisaa jechuudha. Kallattiidhaan gaafa viidiyoo kana irratti okee jedhu akkuma argaa jirtan kun gararraa kanaan mallattoo iskiriptoo argattu. Asirratti jalqaba irratti taayitilii fi diskiripshin booksii argitu. Wantoota barreeffachuu jijjiirrachuu barbaadu yoo barbaade kun booksii kan lamaan keessatti jijjiirrachuu nan danda'a. Taampineen illee yeroo barbaade asitti jijjiirrachuu nan danda'a jechuudha. Pileelistii immoo waan barbaade keessa kaa'achuu nan danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoon kun liiviidha waan ta'eef kana dura pileelistii kan liivii jedhu hojjetadhee waan hin qabuuf achi jalaan galchaa jechuudha fakkeenyaaf waan ta'eef. Isa booda
inni kun mallattoo iskiriiptuu jalatti kan argamtu barreeffama kana dura hojjechaa turre hunda edit karaa itti goonudha jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtanii seetingoonni as jalatti jiran kun seetingoota wantoota baay'ee of jalaa qabanidha waan ta'eef amma gara viidiyoo keenya muruutti gaafa gacceenu egaa viidiyoo keenya muruudhaaf kallattiidhaan ishee arfaffaa irratti argamtu mallattoo geengoo sirkilii kanaan kan jirtu kanarraa al tokkoof ni tuqaa arfaffaarra kan jirtu achirratti kun akkuma argitan mallattoon maqasii kun jalqaba kanarratti argamti. Mallattoo maqasii jalqaba kanarratti argaa jirtu jechuudha. Mee isheerraa ka'een isinitti agarsiisa. Al tokko gaafa irra xunnu haala kanaan nu baasa jechuudha. Haala kanaan nu baasa. Wanti godhannu viidiyoo kana guddifnee bakka itti murru ilaaluu yoo barbaanne kun akkuma argaa jirtan bakka kanatti gara fuulduraatti pilaas goonee asii achi guddifnaa jechuudha. Isa booda tokko tokkoon adda adda baasee viidiyoo keenya dheeressee nutti agarsiisa jechuudha. Viidiyoota kana bakka tokkotti walitti qabu yoo barbaanne garuu walitti aga dhumaatti pilaasii bakka jirurraa gara poozitiivitti asii achi harkifnaa jechuudha qaamne. Isa booda amma fakkeenyaaf gara jalqabaa viidiyoo kana irraa muruun barbaade yoo ta'e kun akkuma argaa jirtanii kun quba kootiin akkaataa kanaatiin qabee kun daqiiqaan bakka kanatti lakkaa'aa jira akkuma argaa jirtan daqiiqaan kun asitti 0.0047 jedhee jira jechuudha. Isa kana qabee ammam kutuu akkam barbaaduun asii qabeen harkisaa jechuudha. Asii qabeen harkisaa. Isa booda bakka kanammoo kun gara dhumaa kanas ni jira jechuudha. Isas harkisee fideetan ol biraan gahaa jechuudha. Fakkeenyaaf ol biraan gahaan jira. Isa achi ol qajeelee dhaabbatu kanatu hin taane isa bifa magariisaan jiru kana isa bifa addaan jiru kana fidee haala kanaatiin gaafan ol biraan ga'u viidiyoo bakka gidduutti kana jiru kutee keessaa baasuu kooti jechuudha. Isa booda akkuma beekamu seef bakki jettu kun jirti. Viidiyoo bakka seef jettu sana al tokkoof tuqaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafan seef godhu viidiyoon sun hin citaa jechuudha. Viidiyoo kana keessaan kutaa jechuudha gaafan seef godhu. Inni kan biraan gidduudhaa kutuu yoo barbaade amma fakkeenyaaf kun kan moggaati. Akkuma kana bifa kana fakkaatuun daqiiqaa koo asii nan ilaalladha. Isa booda asii quba kootiin harkiseen nan geessaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii daqiiqaa 41f sekendii 8 irra jira. Akkuma agartan asii immoo sa'aatii tokkoof daqiiqaa 4f sekendii 26 haala kanaan jira jechuudha. Gaafa asii tuqu agarsiisaa deemaa jechuudha. Isa kana gidduutti galchee bakka muruu barbaadu kana natti agarsiisa inni iyyuu waan ta'eef kan koppiraayitii illee haaluma kanaan kunnee keessaa baafna jechuudha. Gaafa koppiraayitii nutti agarsiisu amma fakkeenyaaf bakka ani xiyya irra kaa'e kana kun bakka kanatti guddisee natti agarsiisa. Bakki natti argamu kun bakka muree keessaa baasuu barbaadudha jechuudha. Inni isa kanaaf haala kanaatiin walakkaa isaatis kunnee baasuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan yoo viidiyoon gaarii ta'ee audio isaa qofa jijjiiruu barbaanna ta'e immoo kun akkuma argitan gara xumuraa kanarratti mallattoo audio kan jedhu kanatu jirti. Isheerraa al tokkoof tuqnaa jechuudha. Mallattoo audio kana al tokkoof tuqnaa. Egaa audio itti jijjiiruu yoo barbaanne bakkuma audio jettu kana pilaasisaa sana al tokkoof gaafa tunnu fuuldura kana gaafa tunnee deemnu kanumti yuutuubiin koppiraatii firii koppiraatii godhee kaa'ee arganna. Isa booda daawunloodii godhannee finnee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kallattii barbaannetti bakka buusuu dandeenya. Isa booda kan viidiyoolee akkaataa kanaatiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Innaa haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan addi bireekiidha. Akkuma argaa jirtan bireekiin kun beeksisoota adda addaa viidiyoo keenya irratti mul'atanii karaa kamiin irratti hidhachuu akka dandeenyu kan durallee viidiyoota tokkoof lama hojjedheen ture. Irras irra deebi'ee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyootu beeksisa irratti hin baniin fa'aa gaafa poosti goonu waan nu lakkaa'u hin qabu jechuudha.
Fakkeenyaaf viidiyoon kun beeksisa 2 qofa qaba. Beeksisa yeroo 3 yookaas yeroo 4 yoon godhee irratti hojjedhe bareedaa ta'a jedhee waan yaaduuf beeksisa kana irratti hidhachuudhaafis kallattiidhaan dhumarra kan jirtu add breaks kan jettu kana al tokkoof tuqaa jechuudha. Add breaks kan jettu kana ergan tuqee booda xiqqoo ishee xiyya kana qabee harkiseen fakkeenyaaf kunoo bakka 2 jira. Gara dhumaa kanatti geesseen bakka jalqabaatti deebi'een add breaks kan jedhu kana nan tuqaa jechuudha. Kunoo amma tokko naaf dabaleera, amma dhuma irratti illee tokko itti dabalaa jechuudha. Add breaks gaafan tuqu kunoo beeksisa 4 irratti hidhadheen jira jechuudha. Beeksisa 4 gaafa namoonni naa daawwatan beeksisa 4 biraan naa gahaa jechuudha. Innaa amma okee jedheen keessaa ba'aa jechuudha. Kunoo beeksisni 4 irra naa galee jira. Inni kan biraan akkuma beekamu gaafa viidiyoo hojjettanii indiskiriinii fi kan biraan wantoonni haaraan infoo kaardis fi wantoonni adda addaa ni jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf indiskiriinii yeroo namoonni baay'ee itti fayyadamtanii gaafa viidiyoo keessan gadhiiftanii indiskiriinii fayyadamuun bu'aa guddaa qaba. Fakkeenyaaf indiskiriinii gaafan jedhee tuqu kunoo wantoota kana naa fida. Achi keessaa viidiyoo, pileeyiliistii, sabiskiraayib chaanal wantoota adda addaa pileeyiliistii kana al tokkoof tuqaa jechuudha. Pileeyiliistii gaafan tuqu gara viidiyoo tokko warra pileeyiliistii ta'anii hidhadhee jiru naa fidaa jechuudha. As keessaa appilikeeshinoota yookaas barnoota appilikeeshinii kan jedhu kana al tokkoof nan tuqa. Kunoo haala kanaatiin bakka kanatti naa fidaa jechuudha. Gaafa naa fidu saanduqa kana keessa al tokkoof nan tuqa. Gaafan tuqu gara viidiyoo kootiitti na geessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf pileeyiliist isa booda kunoo dhufee naa galee jira jechuudha. Dhufee naa galee jira. Dhumarratti gaafa viidiyoon kun daawwatamee gara xumuraa gahu irra naa galaa jechuudha. Indiskiriiniin baay'ee bu'aa guddaa qaba waan ta'eef kanaaf haala kanaan fayyadamuun irra jiraata jechuudha. Kallattiidhumaan kunoo seef godhadheen keessaa ba'aa jechuudha. Bakka sana naaf gala. Isa booda seef godheen keessaan ba'aa jechuudha. Egaa barnoota har'a baranne keessatti waan baay'ee hubatteetu jedhee yaada. Wanti gaaffii sitti ta'u yoo jiraate koomentii naaf kaa'uu dandeessu. Barnoota kan biraa wanta gaaffii sitti ta'u keessattuu yeroo ammaa kana yuutuuboonni baay'een wantoota adda addaa akkasuma tiiktookii irraa viidiyoota adda addaa fiduudhaan adabbiin adda addaa isaan quunnamaa kana keessaa muranii sirreessuudhaaf baay'ee isaan barbaachisa waan jedhuufan kana qabadhee isiniif dhufe. Namoonni sabiskiraayib hin godhin jirtan chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa ba'aa isiniin jedhaa. Galatooma.